Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo ba'aala waldiidha yookiin dhaloota ilmaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo wareegamaa qulqulluu Phexros Tabsaameta Samaayiitidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 29. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo ba'aala waldiidha yookiin dhaloota ilmaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo wareegamaa qulqulluu Phexros Tabsaameta Samaayiitidha. Eebbi baala waldii hunduma keenya irra olee kan bule ta'uu, Ameen. Akkuma yeroowwan darbee har'as seenaa baala waldii gabaabinaan argachuu waan hin dandeenyeef yookiin immoo gabaabinaan as keessa galchinee isiniif dubbisuu waan hin dandeenyeef har'a kan qulqulluu Phexros isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti Waaqayyoon waliin haa ta'u. Ameen. Wareegamaa qulqulluu Phexros Tabsaameta Samaayit. Abbaan isaa luba Teediroos, haati isaa immoo Soofiyaa jedhamu. Dhaala dhabanii osoo rakkatanii guyyaa tokko ayyaana qulqulluu Phexrosii fi Phaawulos fakkii isaanii dura dhaabbattee yoo kadhattu fakkicharraa sagaleen ilma ni deessa. Innis Waaqayyoon kan tajaajilu waan ta'eef Phexros jedhii moggaas jedhu dhaga'ame. Erga dhalatee boodas Phaaphaasicha abbaa Saamu'eeliif kennanii Phaaphaasichis barumsa amantaa barsiisee guddisee aangoo lubummaa kenneefi. Erga abbaa Saamu'eel boqotanii booda qulqulluu Phexros Phaaphaasii Masrii 18ffaa ta'ee muudame. Innis bartoota Akilaas, Iskindroosii fi Aariyoos jedhamu qaba. Aariyoos mana kitaabaa galee yommuu dubbisu ogummaan waaqatu na uume jetti. Ogummaan waaqatu na uume jetti jecha jedhu fakkeenya boqonnaa 8 lakkoofsa 20 irraa kan jiru dubbisuun hiikkaan ogummaa gooftaadha. Kanaaf gooftaan ni uumame malee hin uumne jedhee mormii kaasee namoota hedduu shakkisiise. Kanaaf Abuna Phexros Aariyoos barumsa hamaa kanarraa akka deebi'uuf aangoo isaarraa mulqe yookiin isa fo'e. Barri qulqulluu Phexros jiraate bara Diyooqilxaanoos kiristaanota ajjeesaa turetti waan ta'eef warra kiristaanaa kana inuma ajjeesnaa, isaan garuu dhumuu didan maal wayya jedhee yommuu gaafatutti ati kuma ajjeestuu kan kuma cuuphee kiristaana taasisuu barsiisaan Phexros jedhamu jira jedhanii mootichatti himani. Mootichis yoo kana dhaga'u qabaa ajjeesaa jedhee ajaja dabarse. Guyyaa tokko Aariyoos hiriyoota isaa argatee sobaan dogongora koo irraa deebi'eera Abuna Phexrosiin na araarsaa na haayikuu jedhe. Isaanis jecha Aariyoos kana deemanii Phaaphaasichatti himanii. Innis tole jedhee beellama qabeefi. Halkanuma sana garuu abjuun gooftaan daa'ima fakkaatee yoo uffata tarsa'aa uffatee Abuna Phexrositti mul'atu maali gooftaa koo uffata kee eenyutu sirraa tarsaase jedhee gaafate. Gooftaanis deebiseefi kunoo uffata koo Aariyoostu narraa tarsaasee abbaa koo irraas hafuura qulqulluu irraas adda na baasee inni kan deebi'ee siin jedhe sobaanii. Kanaafuu qaacarrii yookaan foo'aa isaa irraan hiikin jedheeni. Abuna Phexrosis guyyaa beellamaa sanatti yommuu Aariyoos dhufu Aariyoos samii fi lafarratti kan fo'ame haa ta'u jedhee fo'ama isaa duraa sanarra itti cimsee foo'eera. Kana booda loltoonni mootichi ergee Abuna Phexrosin ajjeesuu dhufani. Namoonni isa ni jaallatuun waan ta'eef akka isa hin ajjeesneef isa eegu turan. Qulqulluu Phexrosis sababa kootiin dhiigni dhangala'uuf miti jedhee awwaala qulqulluu Maarqos keessa seenee cufee kadhataa ture. Innis dhiiga xumura wareegamtoota Anxookiyaa godhi jedhee kadhachaa ture. Kunis akka hordoftoonni gadadoon itti baay'atee amantaa isaanii hin ganne yaadeeti. Fedha gooftaas ta'ee fi guyyaa tokko yeroo uummanni dadhabanii jiranitti morma isaa foddaadhaan warra isa ajjeesaniif gadi baasee fi akka morma isaa muran taasiseera. Uummannis bariitti yommuu sagalee isaa dhaaban mana inni itti kadhachaa turetti yoo ol seenan wareegamee arganiiru. Teessoo isaarra immoo guyyaa takkaan ala irra taa'een beeku ture. Maaliif yoo jedhame guyyaa tokko gooftaan irra taa'ee waan argeefidha. Kanaaf inni gooftaan qixxee asirra taa'uu hin qabu jechuudhaanidha.
Innis teessoodhuma sana cinaatti afataa fi teessoo biraa qopheessee taa'a ture. Uummatichis teessoo sanarra kaa'anii gammachuudhaan foon isaa awwaalaniiru. Kanaafis qulqulluun Phexros wareegamaa xumuraa jedhameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti araaramu. Sugni wareegamtichaas nu waliin haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ያላት